Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kiyya akkam nageenyi keessan badhaadha. Walabaa miidiyaa irraa akkasii wajjin turtii taasisuu Numeer Huseenii guyyaa har'aa waa'ee irreecha irratti waan odeessu qaba. Oduun dura baga bacaqii gannaa dabartanii boqqaa birraa arguuf geessan baga gammaddan jechuu fedha. Uumaan rakkoo uumamaa fi namtolchee nu dandamachiisee diina xiqqaa fi guddaa irra nu aanse ifaa birraa nu agarsiise haa ulfaatu. Oromoon duudhaa sirna gadarraa dhaaleen ganni darbee birraa yemmuu bari'u uumaa galateeffata. Waaqa dukkana gannaa dabarsitee midhaan magarsitee oorruu midhaaksitee barii birraa nu agarsiifteef galata jechuunis ni yaadata. Jiidhaa qabatee maaree jechaa malkaa bu'u irreeffata. Irreecha biraa hiree galateeffannaa uumaa ganna darbee biraan yommuu bari'u sirna guddaadhaan kabajuudhaan irra deebiin uummanni Oromoo hundi baga geessan baga geessan jedha. Jamaan irreeffannaa malkaa bu'uu fi irreecha yookiin jiidhaa harkatti qabatee malkaa cuuphaa osoo hin irreenfatin dura gaafii gurguddaa sadii deebisuu qaba. Abbootiin gadaa isin waliif nagaa, isin uumaaf nagaa, isin uumamaaf nagaa kan jedhu gaafatu. Jamaan irreecha qabatee malkaa bu'es malkaa tuquun dura nagaa jechuun isin ni deebisa. Sana booda irreecha malkaa tuqee maaree jechuudhaan uumaa isaa galateeffata. Kanaafis namni irreecha beeku gadoo lagatee nagaa lallaba, jaalalaa fi tokkummaa waltumsuu fi obbolummaa utuba. Kennaa kabajaa uumarraa argate beekamtii kennaa waloomaa fi waliin jireenya uumamaa dinqisiifachaa gumaa galataa galchaa. Waaqni irreecha magarse namarraa galata argata. Namni ammoo jiidhaa uumaan isaaf kenne qabatee uumaa dinqisiifata, uumaa galateeffata. Namni irreeffatu waliif ollaaf alaa fi manaa fi biyyaaf halaalaaf nagaa ta'uu qaba. Namni irreechaaf wayita deemu jibbaa dhiisuudhaan araara buusuu qaba. Irreecha wayita deebi'us gadoo fi jibbaa qabaachuu, dabaa fi jallinna yaadachuurraa of qusachuu qaba. Irreeffachuun gamtaa galateeffachuudha. Seerri uumaa akka hin dabne, uumaa uumamaatiin akka hin gaddinee fi waaqa kadhachuudha. Kanaafuu irreechi araara nagaa jaalalaa fi tokkummaadha. Santu seera, duudhaa fi safuu fi kudhaatama sirna gadaati. Akkasuma qarree fi qeerroo United Arab Emirates yookiin Araba gamtoomee jirtanis sirna irreeffannaa Oromoo bara 2022 gaafa 15 bara 2022 karaa naamusaa fi seeraa fi heera biyyattii eeguu fi akkasumas waraqaa hayyamaa karaa seera qabeessaan fudhatee akka gaggeeffatu jedhamee jira. Qarree fi qeerroo United Arab Emirates hunda keessa jirtan baga gammaddan, baga gammanne isiniin jedha. Baga geessan baga geennes isiniin jedha. Irreecha bara kanaa irratti tokkummaa fi jaalalaa akkasumas kan ittiin badhaanu nuuf haa ta'u isiniin jedha. Maqaa walabaa miidiyaatiin.